Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soof Maraabbi. Bakkuma jirtanitti nageenya kan koo isin haadha qabachaa har'as viidiyoo haaraan walitti deemnee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo afaan addunyaa kanarratti argamu kamiyyuu gara afaan Oromootti hiikuu akkaataa ittiin dandeessan yookaan immoo afaan Oromoodha gara afaan addunyaa kanarratti argaman hundattiyyuu akkamitti hiikuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Kana jechuun dhaggeeffattoota kan koo karaa weebsaayitiiwwan adda addaarraa barreeffamoota afaan isin hin beekneen argaman jechuudha. Afaan Arabiffaatiin, Chaayinaadhaan, Ingiliffaan, akkanumallee Amaariffaan ta'uu danda'a. Afaan kamiiniyyuu weebsaayitii adda addaa irratti ergaawwan adda addaa isin dhaqqaban egaa guutumaan guutuutti gara afaan keessaniitti akkaataa ittiin hiikkachuu dandeessan yookaan immoo gara afaan Oromootti hiikkachuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. Kana qofa miti afaan Oromoollee gara afaan Ingiliffaatti, gara Amaariffaatti, akkanumallee Arabiffaatti, Ingiliffaatti afaan barbaadan jechuudha. Afaan addunyaa kanarratti argaman gara afaan barbaadanitti afaan Oromoo hiikkachuu akkanumallee afaanota addunyaa kanarratti argaman kan biroo immoo gara afaan keessaniitti akkaataa ittiin hiikkachuu dandeessanidha isinitti agarsiisu. Egaa akkuma asirratti argattan weebsaayitii kanarratti barreeffamni kun Ingiliffaan taa'ee jira jechuudha dhaggeeffattoota koo. Barreeffama kana fudhachuudhaan gara afaan keessaniitti yookaan afaan Oromootti hiikkachuu ni dandeessanii. Barreeffamni kun akkuma asirratti argattan afaan Ingiliffaatiin barraa'ee soo barreeffama kana kooppii gochuudhaan akkaataa ittiin gara afaan Oromootti hiikkachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana qofa miti dhaggeeffattoota koo ergaawwan iimeelii irratti isin dhaqqaban fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan ergaawwan iimeelii irratti na dhaqqabanidha. Iimeeliin meeseejiin adda addaa isin dhaqqaba. Kanaafiyyuu iimeelii irratti meeseejii irratti karaa adda addaatiin afaan isin hin beekneef ergaawwan isiniif ergaman akkaataa ittiin kooppii gootanii dhaggeeffattoota kan koo akkamitti gara afaan keessanitti hiikkachuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Guutumaan guutuutti har'a kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin ergaawwan adda addaa ta'uu danda'a toora sooshaal miidiyaa adda addaa irraa afaan isin hin beekneen ergaawwan isin dhaqqaban akkaataa ittiin gara afaan keessanitti gara afaan Oromootti hiikkachuu dandeessan akkanumallee immoo afaan Oromoo gara afaan barbaadanitti afaan Amaariffaatti ta'uu danda'a, Ingiliffaatti ta'uu danda'a akkaataa ittiin hiikkachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Kana gochuudhaaf aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan, eessaa buufachuu akka dandeessanii fi akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Ani moo'edha chaanala kan koo Soof Maraabbi irra warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalabaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii tuquudhaan ol irra gochuu hin irraanfatinaa yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursitanii aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan irra ni seentu. Bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan mata duree irratti yookaan immoo asirratti mallattoon V argamti fuuldura kanarratti isuma irratti kilik gootanii ergasii immoo gara descriptioniitti isin fudhata jechuudha dhaggeeffattoota koo. Ergasii barreeffama more jettu kana kilik gootanii ergasii immoo aappichaas tuquudhaan buufadha kan jedhu jalatti liinkiitu argama jechuudha. Liinkii kanarratti cuqaasuudhaan direct play store irraa aappii kana buufachuu ni dandeessanii yookaan immoo dhaggeeffattoota kan koo sooshaal miidiyaa kan koo hundayyuu asirraa argachuu ni dandeessanii. Kanneen keessaa Telegram kan jedhu fuulduratti liinkiitti argama. Liinkii kanarratti kilik gootanii Telegram kan koo irratti illee salphumatti argachuu ni dandeessan waan ta'eef jechuudha dhaggeeffattoota kan koo liinkii aappii kana. Egaa direct gara chaanala kan koo kan Telegraamaa Soof Umar miidiyaatti isin fudhata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Salphumatti Telegram irra seentanii illee @Soof Umar miidiyaa jettanii yoo barreessitan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo salphumatti Telegram kan koo argachuu ni dandeessanii. Ergasii aappicha liinkii kana tuquun buufadha kan jedhu jalatti liinkiitu argama jechuudha. Liinkii kanarratti cuqaastu direct gara Play Store irratti isin fudhata jechuudha dhaggeeffattoota koo. Akkuma asirratti argattan aappichi kanaadha. Alaabaawwan biyyoota garaagaraatu asirratti argama. All language translator jedhama. Egaa all language translator kun baay'eedha. Kanaafiyyuu liinkii wanta isiniif kaa'e isaan keessaa isa kanaa fi isa sirrii ta'e akka filattanii buufattanii fi isa kana gara bilbila keessanitti install gootanii yookaan immoo Play Store irra seentanii salphumatti all language translator jettanii yoo barreessitan isa jalqaba all language translator kan jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii aappiiwwan baay'eetu isin dhufa. Kanaaf liinkii isinii kaa'e aappiiwwan kanneen keessaa kan alaabaan garaagaraa irratti argamu isa kanaadha. Isa kana irra kilik gochuudhaan gara bilbila keessanitti install gochuudhaan aappii kana buufattan jechuudha. Egaa aappiin kun kan isin gargaaruuf dhaggeeffattoota kan koo afaan Oromoo gara afaan addunyaa kanarratti argamu afaan kamittiyyuu hiikuudhaaf Ingiliffatti, Amaariffatti, afaan barbaadan afaan Arabiffaatti ta'uu danda'a kan fedhe haa ta'u gara sitti hiikuudhaaf akkanumallee afaanota addunyaa kanarratti argaman gara afaan keessanii afaan Oromootti hiikuudhaaf aappii isin gargaaruudhaan itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa. Egaa gara bilbila keessanitti install erga gootanii booda open kan jettu kana kilik gochuudhaan aappicha keessa seentanii
Egaa fuulli appicha kana fakkaata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo appichi kun itti fayyadamaaf illee baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa yeroo jalqabaatiif haala kanaan isin dhufa afaan lamaadha. Jalqaba irratti Ingiliffa isin jedha, ergasii Ispaanish isin jedha. Isin garuu Ingiliffa akka jedhu kana afaan barbaadan yoo barbaadan isa irratti kilik gootanii afaanota addunyaa kana irratti argaman hunduu asirratti argamu kanneen keessaa kan barbaadan filachuu ni dandeessanii. Isa fuulduratti argamu Ispaanish irratti illee kilik gochuudhaan afaan gara itti isiniif hiikamu kan barbaadan ni filattan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo itti fayyadama isaa amma isteeppiidhaan isinitti agarsiisa. Sirriitti na hordofadha. Fakkeenyaaf afaan ittiin barreessuu barbaadan yookaan bakka kana irratti barreessuu barbaadan afaan Ingiliffaati yoo ta'e Ingiliffa filattanii isa kana Ingiliffa qofa filattanii afaan jijjiiruu barbaadan immoo asirratti kilik gochuudhaan afaanota kanneen keessaa kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Gara afaan Oromootti akka isiniif hiikamu yoo barbaadan immoo isa kana kilik gochuudhaan isa kana jechuudha Oromoo barbaadan afaan Oromoo akkana keessa gaddeemuudhaan barbaaduu ni dandeessanii yookaan immoo salphumatti argachuudhaaf geengoo kana irratti kilik gootanii bakka sarchii kana irratti jechuudha Oromoo ittanii barreessitanii ergasii immoo Oromoo Itoophiyaa akka jedhu kana filattan jechuudha. Oromoo Itoophiyaa akka jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo Ingiliffa gara afaan Oromootti jijjiiraa jirra jechuudha. Inni jalqaba afaan ittiin barraa'edha. Inni itti aanu immoo gara itti isinitti hiikamu kan barbaadanidha jechuudha. Bakka wal jijjiiruu ni dandeessan akka fedha keessaniiti. Mee fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin jecha tokko barreessinee gara afaan Oromootti hiikee isinitti agarsiisu asirratti hawaarii weettanii ni barreessitanii. Hawaarii weettanii barreessitan. Ergasii immoo mallattoo diimtuu kana irratti kilik gootanii egaa mallattoo diimtuu kana akkuma isin kilik gootaniin akkam jirta jedhee inni afaan Oromootiin isiniif barreessaa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan barreeffama afaan Ingiliffaatiin barraa'e gara afaan Oromootti hiikkachuu ni dandeessanii. Amma immoo bakka wal jijjiiree isinitti agarsiisu asuma irra dhuftanii asirratti afaan Oromoo haa filannoo afaan Oromootiin jecha barraa'e tokko Oromoo jettanii barreessitanii afaan Oromootiin kan barraa'e tokko gara afaan barbaadanitti fakkeenyaaf afaan Arabiffaatti jijjiirachuu barbaadan asirratti Oromoo bakka jedhu kan fuulduratti argamu kana jechuudha. Isarra kilik gootanii ergasii Arabiffa barbaadan jechuudha. Arabik barbaadanii Arabiffa bifa adda addaatti jira. Isin garuu Arabik jedhu kana filadhaadha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo afaan Oromootiin fakkeenyaaf akkam jirtan jettanii barreessitanii ergasii immoo mallattoo diimtuu kanarratti kilik gootan jechuudha. Akkuma asirratti argartan Arabiffaan haala kanaan asirratti isiniif barreessaa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barreeffama kanallee koopii gochuudhaan karaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti namaaf erguu ni dandeessan akkanumallee sheer gochuu ni dandeessanii jechuudha. Barreeffama gara afaan Arabiffaatti isiniif hiikame kana egaa afaan barbaadan jechuudha haala kanaan hiikuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf asirratti afaan barbaadan kan biraa filachuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo beeksifni yoo isinitti dhufe X gochuudhaan bira darbaadha. Dhaggeeffattoota kan koo afaan barbaadan kanneen keessaa filachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaatiin kan barraa'e tokko jechuudha. Jecha afaan Amaariffaatiin barraa'e tokko asirratti fakkeenyaaf afaan Amaariffaatiin kan barraa'e gara afaan Oromootti hiikuu barbaadan asirratti dhuftanii Oromoo jettanii asirratti irratti salphaatti barreessitanii argachuudhaaf jechuudha. Itoophiyaa Oromoo kan jedhu kana filattanii barreeffama asirratti afaan Amaariffaatiin barraa'e tokko gara እንዴት ነው የተኒ afaan karaa yoo barreessitan gara afaan Oromootti salphumatti isiniif hiikaa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkam jirta jedhanii karaa biraatiin immoo dhaggeeffattoota kan koo barreeffama karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin karaa feesbuukiitiin ta'uu danda'a iimeeliitiin barreeffamni adda addaa yoo kan isin dhaqqabu ta'e kan isin hin beekne jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin kan barraa'e fakkeenyaaf inni kun afaan Ingiliffaatiin barraa'e jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo isa kana gara afaan Oromootti hiikkachuu barbaadan afaan barbaadanitti ta'uu danda'a garuu gara afaan Oromootti hiikkachuu barbaadan isa kana koopii gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barreeffama kana koopii gootan jechuudha. Barreeffama kana koopii gochuudhaaf immoo asirra dhuftanii qaqqabdan jechuudha. Sekendii muraasaaf qaqqabdanii ergasii akkana harkisuudhaan hamma barbaadan jechuudha. Hamma barbaadan barreeffama kana hanga isiniif hiiku kan barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kanatti nagaha isa kana koopii gootan jechuudha. Koopii gootanii asirratti dhuftanii koopii gootan barreeffama kana jechuudha. Kutaa barbaadan irraa hambisuu ni dandeessan itti dabaluu ni dandeessan jechuudha. Garuu barreeffama gara qaqqabuudhaan sirriitti koopii gootanii jechuudha. Hamma barbaadan hanga bakka isiniif hiikuu barbaadan isa barreeffama kana qaqqabuudhaan koopii gootan barreeffama kana jechuudha. Facebook irraa ta'uu danda'a, karaa sooshaal miidiyaa adda addaa irraa ta'uu danda'a, meeseejii isin dhaqqabu ta'uu danda'a. Koopii gootanii gara aappicha kanaatti deebitan jechuudha. Ergasii aappicha irra ni seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo barreeffamni isin koopii gootan sun afaan kamii kayyuu afaan ni filattanii fi fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa waan tureef asirratti kilik gochuudhaan afaan Ingiliffaa filattaniif jechuudha. Ingilish jettanii barreessitanii Ingiliffa ni filattanii jechuudha. Ergasii immoo afaan gara kamiitti akka jijjiiramu barbaadan kan jedhu ni filattan. Fakkeenyaaf gara afaan Oromootti akka naaf hiikamu kan barbaadu barreeffamni kun afaan Ingiliffaatiin barraa'e kun gara afaan Oromootti akka naaf hiikamu yoo barbaade asirra dhuftanii afaan Oromootti jijjiirratanii already afaan Oromoo duratti waan jijjiirreef rakkoon qabu. So barreeffama san asirra dhuftanii bakka kanarratti kilik gochuudhaan al tokko qaqqabdan sekendii muraasaaf qaqqabdan barreeffama san paste gochuudhaaf ergasii immoo as dhuftanii paste gootan jechuudha. Barreeffamni sun guutumaan guutuutti asirra seenee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan akkuma asirratti argartan barreeffamni sun afaan Ingiliffaatiin kan barraa'edha asirra seenee jira. Ergasii immoo isa kana dhaggeeffattoota kan koo gara afaan Oromootti jijjiiruudhaaf mallattoo diimtuu kana jechuudha. Ishee geengoo diimtuu kana kilik gootan jechuudha al tokko.
Sekondi muraasaaf ni eegdanii akkuma sirriitti argattan gara afaan Oromootti isiniif hiikamee jira. Afaan Oromootiin sirriitti hubachuu ni dandeessanii barreeffama kana dubbisuudhaan haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barreeffama kamiyyuu karaa imeeliitiin, feesbuukiitiin, karaa kamiyyuu irraayyuu argattan koopii gochuudhaan asirra dhuftanii peesti gootanii haala kanaan gara afaan keessanitti hiikkachuu ni dandeessanii. Isa kana immoo gara afaan Oromootti kan jijjiirame kana koopii gochuudhaan gara sooshaal miidiyaa adda addaatiin nama barbaadaniif erguu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan itti fayyadamaa. Kan biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo sagalee keessaniin haasa'uudhaan gara afaan barbaadanitti akka isinii fiiku akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisaa sagaleedhaan jechuudha. Asirratti sagaleedhaan maayikiidhaan fayyadamuudhaan jechuudha. Egaa jalqabatti afaan ittiin haasoftan ni filattan. Arabiffaan haasoftan yoo ta'e Arabiffa filattan, Ingiliffa yoo ta'e Ingiliffa, Oromiffa yoo ta'e Oromiffa filattanii fi fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa filadhee jira. Already isin afaan barbaadan filachuu dandeessan. Ergasii immoo gara afaan Arabiffaatti akkanaaf jijjiiramuu barbaada yoo ta'e asirra dhuftanii jechuudha. Gara Arabiffaatti akka isiniif jijjiiramu Arabikeettanii barreessitanii Arabiffa isiniif bayaa jechuudha. So haala kanaan afaan Ingiliffaatiin nanaasa gara afaan Arabiffaatti naafiika jechuudha. Garuu speakerri kana koo yeroo an record godhu kanatti isin dhagahamuu dhabuu danda'a. Garuu isin dhageessisuudhaaf nan yaala. Ergasii speakera kana jechuudha bakka speakera gana qaqqabdan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo sagalee isin dhageessisuu dhabuu danda'a. Yeroo speakerri kan koo ni qabama waan ta'eef isa kana qaqqabdan al tokko permission yoo isin gaafate alloo jechuudhaan permission kennitanii fi an already kanaan dura waan kenneefi isa kana sirrii qaqqabdan jechuudha. Akkuma asirratti argattan how are you jedheen dubbadhe jechuudha. How are you jedhee yeroo dubbadhu haala kanaan asirraaf barreessee jira. Gara Arabiffaatti akkanaaf hiikoo barbaade immoo asirratti mallattoo diimtuu kana qofa kilik gochuudhaan gara Arabiffaatti already haala kanaan hiikaa isa kana koppii gochuudhaan share namaa gochuu ni danda'a, koppii gochuu ni danda'a, gara nama barbaadeetti erguu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan afaan haasawuudhaan illee sagaleedhaan bakka maayikiroofoonii kanatti fayyadamuudhaan gara barbaadanitti isin inni haasoftan inni gara isin afaan isin barbaadanitti hiikuu ni dandeessan. Arabiffa akka fakkeenyaatti isiniif fudhadhe malee afaanota kanneen keessa kan barbaadan filachuu ni dandeessanii. Afaan addunyaa kanarratti argamu hundi asirratti ni argama. Itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Dhumarratti dhaggeeffattoota kan koo barreeffama screenshot gootan tokko immoo screenshot gochuudhaan akkamitti aappiin kun akka isiniif hiiku isinitti agarsiisa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo aappiin kun faayidaa bal'aa qaba. Yeroo biraa bal'inaan itti isiniif deebi'a. Garuu har'aaf hamma tokko barnoota gaarii irraa argatan jedhee yaada. Barreeffama screenshot gootan tokko akkaataa ittiin akka isiniif hiiku gochuu dandeessan amma immoo isinitti agarsiisa. Barreeffama tokko screenshot goonee ni dhufna. Isin ora Facebook irraa screenshot gochuu dandeessan barreeffama adda addaa karaa adda addaa website adda addaa irraa bakka barbaada message adda addaa ta'uu danda'a screenshot gochuu ni dandeessanii. Angaruu email irratti ergame tokkoon screenshot godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa dhaggeeffattoota kan koo karaa emailiitiin ergaan dhaqqaban kanneen keessaa tokko screenshot godhee isinitti agarsiisa. Ergasii immoo gara afaan barbaadeetti hiikuu danda'a. Kun afaan Ingiliffaatiin na dhaqqabe akkuma asirratti argattan emailii kan koorratti jechuudha. Isa kana irratti kilik godha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo toora barbaade qofa screenshot godha. Fakkeenyaaf toora kana qofa jechuudha. Toora itti aanus bakka itti dhaabdan irraa kaatanii itti aansuudhaan screenshot gochuudhaan itti fufuu dandeessanii isa kana screenshot godha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo isa kana barreeffama kana screenshot godha. Already screenshot godhee jira jechuudha. Amma gara aappichaatti deebina. Aappicha keessa ni seentu. Ergasii aappicha keessa erga seentanii booda asirratti mallattoon kaameraa bakka itti argamtu jirti. Mallattoo diimtuu kana olitti mallattoo kaameraa kana irratti kilik gootanii permission yoo isin gaafate alloo jettanii ergasii isa screenshot gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo ni barbaanna. Ergasii gara gaalaariitti isin fudhata. Ergasii barreeffama screenshot goone san ni barbaada jechuudha. Screenshot irra ni seentanii ergasii isa screenshot goone kana ni fudhattu jechuudha. Egaa haala kanaan akkanatti isin dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barreeffamni inni screenshot goone sun barreeffamni kun afaan Ingiliffaatiin barraa'ee akkuma asirratti argattan karaa imeeliitiin kan dhaqqabeedha. So isa kana crop gochuu barbaadan crop gochuu dandeessanii haala kanaan crop gochuudhaan irraa muruu ni dandeessan, xiqqeessuu ni dandeessan, guddisuu ni dandeessan jechuudha. Akka fedha keessaniiti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo so crop erga gootanii booda asirra dhuftanii mallattoo raayitii kana kilik gootan jechuudha. Mallattoo raayitii kana kilik gootanii ergasii xiqqoo eegdan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo duraan dursitanii garuu afaan asirratti afaan filachuu hin dagatinaadha. Afaan Ingiliffaatiin barraa'ee inni kun gara afaan Oromootti akka isiniif jijjiiramu yoo barbaadan immoo asirratti Oromiffaa ni filattan jechuudha. Oromoo jettanii barreessitanii ergasii Oromoo Itoophiyaa kan jedhu ni filattanii ergasii dhaggeeffattoota kan koo akka ajaa'ibaatti isiniif hiika jechuudha. Dogongora waan raawwadhee fi jalqaba loqoda waan hin filatiniif jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo Ingiliffa jalqaba irratti Ingiliffaan barreeffamni kan jirudha. Screenshot godhe jechuudha. Asirratti immoo afaan Oromootiin jira. So ammas keessa seennee fudhachuu ni dandeenya salphumatti. Egaa haala kanaan garan isinii dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan
isa kana crop gochuu ni dandeenya. Barreeffamichi gara dhufee jira screenshot goone jechuudha. Crop gochuu ni dandeessan asirra dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo akkana xiqqeessuu guddisuu ni dandeessanii muruu ni dandeessan irraa jechuudha. Akka barbaadanitti erga geessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo asirra dhuftanii mallattoo raayitii kana kilik gootanii egaa akkuma asirratti argartan afaan Ingiliffaatiin kan barraa'edha. Afaan Ingiliffaatiin barraa'ee jechuudha. Isa screenshot goone haala kana gara barreeffamaatti isiniif jijjiira jechuudha. Asumarratti aappichi kun egaa isa kana gara Oromiffaatti akka isiniif jijjiiru barbaadda waan ta'eef inni kun Ingiliffaan barraa'ee isa screenshot gooneedha gara barreeffamaatti kan isiniif jijjiiru jechuudha. Aappichi kun aappii ajaa'ibaati jechuudha. Isa screenshot gootan san haala kanaan asirratti isiniif kaa'a. Isa kana gara Oromiffaatti akka nuuf jijjiiru barbaadde ani isin afaan biraas filachuu ni dandeessanii afaan barbaadan jechuudha. Asirra kilik gochuudhaan filachuu ni dandeessanii. Egaa ergasii immoo translate akka isiniif godhu yookaan akka isiniif hiikuu barbaadan mallattoo diimtuu kanarratti kilik gootanii xiqqoo ni eegdanii akkuma asirratti argartan barreeffama screenshot gootan san haala kanaan gara afaan Oromootti isiniif hiikee jira. Egaa haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo barreeffama screenshot gootanillee haala kanaan gara afaan barbaadanitti hiikkachuu ni dandeessanii. Isa kana koopii gochuudhaan qabachuu ni dandeessan, namaaf erguu ni dandeessan, share gochuu ni dandeessanii. Aappii ajaa'ibaatti. Aappii kanatti fayyadamtanii afaan Oromoo gara afaan barbaadanitti akkanumallee afaanota addunyaa kanarratti argaman gara afaan Oromootti hiikuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Aappiin kun kana qofaa miti dhaggeeffattoota kan koo faayidaa biraas qaba. Yeroo itti aanutti viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufa. Har'aaf immoo afaan Oromoo gara afaan birootti akkaataa ittiin hiikuu dandeessan akkanumallee afaanota addunyaa kanarratti argaman gara afaan Oromootti akkaataa ittiin hiikuu dandeessan barreeffama sooshaal miidiyaa adda addaa irraa fudhatanii koopii gochuudhaan akkanumallee screenshot gochuudhaan sagaleedhaan illee afaan Oromoo gara afaan biraatti akkanumallee afaan addunyaa kanarratti argaman kan biroo gara afaan Oromootti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan hamma tokko isinitti agarsiisuudhaaf yaalee jira. Akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Waan hordoftaniif baay'ee tokko galatoomaadha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuun hin irraanfatinaa. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabadhaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.